warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota kiyya ashama harka fuudhee nageenya kiyya kan jaalalaa fi kabaja iddoo jirtan hundattuu isin haadha qabuun afirraa kiyya arrawaa lamaan qabadhee dhiyaadheetiin jira. Dubartii dhiyeenyatti ji'oota muraasaan duratti magaalaa Finfinneetti hojjettuu mana tan ijoollee daa'imman zabiyyii xixiqqoo ijoollee lama badii takkaan maletti qaltee gochisuu kanneen isaadhaan lubbuu ijoolleedhaa dabarsite akkuma beekamu manni murtii olaanaan federaalaa dhimma ilaalaati kan ture jechaadha. Egaa dhimmiti isaa ji'a muraasaan dhimmiti ishee jechaadha. Ji'a muraasaan laalamaa tureetiin booda akka adda addaatti haamaati kan ture jechuun eegaati kan turan murtee dubartii tanaa eegaati kan turan namoo waan akkuma beekamu biyya Itoophiyaa keessatti jechaadha. Nama ajjeese fuudhaniiti yeroodhaa fi mana hidhaa tursan san godhuuni akka namni san hin ajjeefamne yookaan akka namni san lubbuudhaan hin dabarre isa san tiisuudhaaf jechaadha. Ammootu silaanii fi kan namni nama gochisuu kanneen isaan ajjeese tokko kan ajjeefamu ta'e namni lammata gochisuu kanneen isaa lubbuudhaan nama ajjeesuu lamateetti hin deebi'u jechaadha. Kun waan baratamaa dhufee fi akkuma namoota kaaniitti isinis firdii waggaa 20 yookaan firdii waggaa 15 firdii waggaa hanqanaa jaameetii itti murtaawaa jeeti namuu eegaa ture. Maaliif taanaan waan amaleeffatamaa dhufee biyya tana keessatti jechaadha. Namoota du'aan adabuun hin mul'achaan dhufne baratamaan dhufne biyya Itoophiyaa keessatti jechaadha. Haa ta'u malee ammootu har'aa kun kan addaati har'aa kun kan duriin addaati hedduu nu gammachiiseeti ture. Maaliif jennaan daa'imni ijoolleen lamaan jechuudha waa takka hin beekanii badii takka iyyuu hin qaban jechaadha. Warri irratti isii irratti dagataniiti gama hojiiti kan deemanii jechaadha. San dubartiin wal dhabdee keessoo isaaniitiin ta'uu mala akkanumaan ammootu lafaa kaatee ta'uu mala ijoollee gochisuu kanneen isaadhaan akkuma sooshaal miidiyaa irratti isinii sarkaa turtan sanitti lubbuu daa'imman lama yeroo tokkotti dabarsite jechaadha. Har'a waan gammachiisaan dhimma mana murtii dhimma isii gamaa turerraa dhagahameeti kan jiru oduun gammachiisaan jechuudha. Har'a ganama 27 akka lakkoofsa Itoophiyaati jechuudha guyyaa wiixataa har'a jechuudha. Amma sa'aatii amma argamnu tana keessatti manni murtii olaanaan Itoophiyaa jechaadha dhimma isii gadi fageenyaan qorataa eega tureen booda jechaadha. Hidhaa du'aatiin adabuusaa kominikeeshinii yookaan sabquunnamtiin magaalaa Finfinnee amma beeksiseeti kan jiru jechaadha. Oduu gammachiisaadha. Wanti akkanaa jajjabeeffamuu qaba jara keenya. Maaliif taanaanii namoota lubbuun nama dabarsan namoota tarkaanfii du'aa miira keessa galanii tarkaanfii du'aa namarra fudhataniif jechaadha. Firdiin akkanaa kun hedduu barbaachisaa yookaan murteen akkanaa kun hedduu barbaachisaadha jechaadha. Maaliif taanaan namoonni as booda waan akkanaa balleessaniis irraa baratan waan ta'eef kun jajjabaachuu qaba. Akkanaan taanaan badiin akkanaa biyya teenya keessatti xiqqaataati yookaan wafaati kan dhufu jechaadha. Akkasitti kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota kiyyaa wanni akkanaa haa jajjabaatu hedduu wallahi akka nam tokkotti gammachuu guddaan dhagahame hangaan gaafa san gadde takka har'a hedduu gammadeeti. Akkasumas biyya Itoophiyaa keessa wanti tokko yoo si gammachiise waan tokkottu wanti si gaddisiisaa jira. Gamanumaan dhimma Wallaggaa keessa jira jechuudha. Yaa jara keenya Wallagga keessatti ilmi namaa lafarraa dhume ilmi namaa lafarraa duguugame duguuggaan sanyummaadhaa harka garaa jalaatiin waan Oromoo Wallaggaa irratti labsameen itti fakkaata. Maaliif taanaanii jarana Oromiyaa guutuu akkuma beekamu duguuggaan sanyii irratti gaggeeffamaa jiratti. Jijjiiramni waggaa muraasaatiin boodatti jijjiiramni qeerroo 5,000 dhiiga qeerroo 5,000 oliin as ga'ee jechaadha. Butamee gama biraa deemeeti kan jiru dhibbatti jechaadha. Amma keessaa yeroo amma jirru kana keessatti saatii amma jirru kana keessatti namni Oromoodhaan diina Oromoo kanaafaan guuttannee dubbachuu dandeenya jechuudha. Waan qabatamaan isinii sarkaa jirtan. Qaamolee wal waraansaa biyyattii tana keessatti jiran keessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi adda bilisa baasaa uummata Oromoo yookaan shanee jaanii jechaadha. Kanaafuu mootummaan tuffii uummata Oromoo irraa qabu kan ta'e waliigaltee Piriitooriyaa irratti akkuma yaadatamutti adda bilisa baasaa uummata Oromootiif fidii waanni kun bikka takkatti haasirraa dhumu. Rakkoon Itoophiyaa keessa wal waraansaa fi saaxile kun har'uma
utu gaafin jiru maanguddoota marii Pirootooriyaa sanirratti dhiyaatanirraa wanti kun kan dhiyaateef jechaadha qaama biyyattii tana bikka bu'eechi dhaqeerraa jechaadha. Sani booda maal kajaamu isin waa'uma Tigraay fixaa ka Oromoodhaan utuun fixannaa kajaan ture. Ilmi Oromoodhaa walitti bu'insa ilmaan Oromoodhaa waraanaan fixuu barbaada walitti bu'insa lagaadhaan wajjin qabu gattaa'ee manguddummaan jaarsummaan araaraan fixataa jechuudha. Hanqinni guddaan nama keenyaa, kufaatiin guddaan nama keenyaa, gowwummaan guddaan nama keenyaa kanaadha jechaadha. Hangam takka Oromoon akka ol tuffattu, hangam takka Oromoon fi akka ol gabroomsaa jiru, hangam takka Oromoon fi akka ol ajjeesaa jirtu waan ifatti mul'atu yeroo ammaan tanaa jira keenya. Kanaafuu duguggaa sanyummaatu keessaa godinaalee Oromiyaa keessaa Wallaggatti duguggaa sanyummaa harka garaa jalaatiin labsamaa turedha. Amma yeroo ammaan tanaa duguggaa sanyummaa ifatti ummata Wallaggaa Oromoo Wallaggaa irratti labsame ifa ba'ee jechaadha. Qaamni nageenyaa naannoo Amaaraa deemee ummata san ajjeesa ichi as dabree jechaadha. Ummanni kun badii maal qaba? Badii maal rabbumarraa maal balleessa? Yoo kan badii teenya ta'u ta'es rabbiin dhiifama gaafanna rabbiin nuuf araaramu. Furmaanni Oromoo fi Oromiyaadhaa rabbiirraa qabna jedhan. Maaliif duguggaan sanyummaa honga dabarte garaan nu gubate waan goonu dhabne jira keenya. Saniifuu yeroo ammaan tanaa rabbiin tokkichi rabbiin nu uume rabbiin ummata biraatiis asitti uume gartee nuus isumaa uume saboota biraatiis isumaa uume jechaadha. Nuti biyya teenya irra gad dhaabbannee gachiifnee buluu dadhabneeti yeroo ammaan tanaa duguggaan sanyii ardii teenya irratti biyya abbaa keenya irratti nagaan jiraachuun hafee jechaadha. Duguggaan sanyii jumlaadhaan irratti raawwatamaatii jira jechuudha. Keessaawuu kan ummata Wallaggaa yeroo ammaan tanaa kan addaati. Adda bilisa baaftuu Oromoo ummata Oromoo dhageeffadhaa. Warreen Oromiyaa bilisa Oromoo fi Oromiyaa bilisa baafneettanii meeshaa teessan hidhattanii gaara seentan yoo rabbi sodaattan yoo rabbii kan sodaattan taate jechaadha ummata keessan hin ficcisiisina. Wanni gaara seentaniif aarsaa ummata keessanii kafaluudhaaf. Kanaafu waan if booda deebitan takka hin qabu. Dhugaadha yoo jumlatti bikka takka wali qabamtan isin fixuu mala. Akkuma tarsiimoo teessan fudhattanii iddoo adda addaatti tarkaanfii keessan amma dura fudhattanii mul'achaa turtanitti ammallee ummata keessan Wallaggaa cinaadha hin dhabamina. Maaliif kan jettan taate ummanni Wallaggaa di Oromiyaa biraatiin addaatan mootummaa balleessee hin qabu jechaadha. Qabsoonsaa akkuma Oromoo fi Oromiyaan biroo qabsooytutti inninis qabsoo saba isaatiif qabsaa'ee malee badii addatti tan biraatan godhe hin qabu. Wanni irratti Wallagga qofarratti Oromiyaa hunda keessaa xiyyeeffatame dirooniidhaan ajjechaan jumlaa adda addaa duguggaan gara jabummaa sanyummaadhaan ummata Oromoo Wallaggaa irra gaggeeffamaa jiru maqaa adda bilisa baaftuu ummata Oromoo shaneetu isin keessa jira maqaa jahuudhaan jechuudha. Kanaafuu maqaa keessan falmadhaa. Kalee akkuma isin gartanitti ajjechaan jumlaa ummata keenya irratti Wallaggaa irratti gaggeeffameeti akkuma gartan sanitti yeroo salaata janaazaa irratti salaatan jechuudha wallahi eenyummaaf nama jibbisiisa. Akkanat boolla baqaysaniiti baqayxee keessa jara naqanii akkasitti tartiibaan biyyee irra dachaasanii deeman. Maatii tokko keessaa nam 10-15 hanga nama 20 warri guutuun kan osoo lubbuun tokko nafin irraa dhumee jira Wallagga keessa jechaadha. Mee jireenya keenya kanaa ol maaltu nu hafe yoo mootummaallee kan dadhabdan taate tarsiimoo isin jijjiiraadha rabbii jaa faannoon ummata keenya Wallaggaa isin biratti amma booda miidhuu hin qabdu. Yoo kun kan dadhabamu ta'e yoo kan ittisuu dadhabdan taate maqaa keessaniin ummata Wallaggaa hin fixina rabbii jaa baa keessaa Wallagga keessaa wanti ummata keenya fixaniif hin jirtu yoo isin keessaa baatan kan ta'u ta'e jechaadha. Manni Wallaggaa nagaan akka godinaalee Oromiyaa biraatti jiraataa jechaadha. Oromiyaan biraa nagaan jiraachi jirti jechuu kiyya osoo nuuf hin taanetti Oromiyaan biraa dirooniin takka tadhaamu jirtu jedhan takka Wallagga malee namu nagaan jira nagaya diroonii fi haleellaan dirooniitii fi haleellaan milishaaleen iddoo takka waa balleessu wal dhabaa jechaadha. Tarkaanfiin diroonii jechuun tarkaanfii gara jabummaa gocha duguggaa dhala namaati jechaadha jiran. Kanaafuu maqaa keessaniin uummanni Wallaggaa dhumu jira. Maqaa keessanillee eegaa uummata Wallaggaan ficcisiisina. Yoo kan tarkaanfii fudhattan taate tarkaanfii fudhadhaa uummata keessan akkan dhumne lubbuusaa baraara. Maqaa keessaniin kan addatti Wallaggaa dhumu jiran jechaadha. Ajjechaan uummata Wallaggaa irratti bifa jijjiirrate bifa gara jabummaatiin duguggaan sanyii dirooniidhaan kan irra gaggeeffamu jiru maqaa adda bilisa baaftuu uummata Oromoo yookaan shanee jedhamu kanaanii jechaadha. Kanaaf isin osoo jirtanii uummanni kan mootummaa hafuuti ichi as dabree faannoon
ummanni amaaraadhaa jechuudha kashlabbeen amaaraa keesseente ummata keenya haadha ilmoo harkaa qabduu fi jaarsa umriin 80 fi 70 rasaasa mata nyaachifattee qawwee mata qabattee dhaabbattee ummata keenya bifa kanaan doorsisaa jirti jechaadha. Kanaa ol eenyummaa ta'e si jibbisiisa if nama jibbisiisaa jechuudha. Bikka Oromiyaan guutuun jettee baatee jechuudha. Tarkaanfii barbaachisu fudhattee akkasitti dhumnee gartee nama biraa qubsiisanii Oromiyaarra. Kanaa ol maaltu nu hafe jedhan wanti wallagga ga'e iddoo hunda ni geessi ibiddi wallagga gube iddoo hunda ni guba balaa wallagga buute namoota ifuu ni teesse Oromoo dhageeffadha. Kanaafuu adda bilisa baaftuu Oromoo jechaadha. Yoo kan Oromoo fi Oromiyaadhaaf hin qabsaa dhiiga jaallan kufanittiin gatii godha doommata qiyyaa kanaan lubbuu ummata qiyyaa baraara jettee kan gaara dhugumaan qabsoodhaaf galtu taate ummata wallaggaatiif qabsaa'i. Yoo kan san dadhabdu taate maqaa keetiin ummata wallaggaa hin ficcisiisin ummata keenya hin fixina maqaa keessaniin ummata miskiina waan nyaatuu hin qabne ummata miskiina ibiddi dirooniidhaa itti bu'u maqaa keessaniin isinichi keessa deemtanii ummanni keenya wallaggaa dhumaa jiran noon isin biraan ummata keenya fixaa jirti jechuudha. Maqaa keessaniin ibiddi dirooniidhaa itti roobin arraboota maqaa keessaniif qaanfadhaa maqaa keessanii salfadhaa. Kanaafuu hanganumaan isiniin jechuu barbaade jechaadha. Ajjechaa jumlaa gara jabeenyaa suuqannee isaa ummata keenya Oromoo wallaggaa irratti tibbanatti gaggeeffame gaddana dhagaamee ibsachuun barbaada akka nama dhuunfaa kiyyaatti jechaadha. Obboleeyyan kiyyaa qaaliif jaalatamoo wanni kun waan saayikoloojii hedduu nama tuqaatii wallaahi kanaanichi wanni noo afan jirtu jarana iddoo jirtanii amantaa qabdaniin rabbii keessan namuutii rabbii keessan kadhadhaa. Ummanni keenya wallaggaa jechuudha akkaataa hamaa akkaataa dukkanaa akkaataa gaddisiisa keessa jira waan hin juun naanqata obboleeyyan kiyya kaduwaan badii tokko malee ibiddaan addunyaa tanarraa gale san jechaadha. Rabbii itti haa tolu jechaadha. Maatii fi haalii firoottan isaaniitiif rabbi jajjabinaa kennu jechaadha. Kanaaf ummanni Oromoo kabajamaa ummata Oromoo bal'aa iddoo jirtan hundaa rabbii keessan amantaa qabdaniin afaan beeytanii rabbii keessan kadhadhaadha. Kanumaan jechuu barbaada. Sagantaan kiyya guyyaa irraan tanaa kanuma irratti raawwata. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.